ibsattee rumuuf yeroo gabaabaatu naafe haa ta'uutii garuu jaalallisaa ana keessaa dhumee jira. Qalbii si tokkemoo mataa rasi koree nagaan si dubbisoo maaliif si gubaree silaamu kinjiroo kan itti katanii silaanam kinjiroo kan itti matanii. Bakkattiin dhaladhee guddadhee Shawaa aanaa Qimbiibitti maatii koofis ani dubara jalqabaadha. Akkuma umriin koo barnootaaf ga'ettis maatiin kiyyaa gara mana barnootaatti na erganii barnoota koo kutaa 1 hanga 8tti maatii makoo bira taa'een baradhe. Yeroon kutaa 7ffaa baradhee xumureen ganna maatii kiyya bira yeroon jiru dargaggeessi kutaa 9ffaa xumuree ganna boqonnaarra jiru tokko gaaffii jaalalaanaaf dhiyeesse. Anis erganitti dhiyaadhee haala isaa hubadhee booda baatii tokko booddee gaaffii jaalalaasaaf tole jedheen fudhadhe. Sanaan booddees dargaggeessa kana waliin jaalala waliin eegallee birraan bariinaan immoo barnoota keenyallee barachuutti fufne. Inni mana kireeffatee magaala jiraata. Barnoota isaas kutaa 10ffaa xumuree haa ta'utii garuu qabxiin maatirikii wanta jalaa hafeef gara maatii isaatti baadiyyaatti deebi'ee hojii garaagaraa hojjetee warra isaa gargaaru eegale. Ani immoo barnoota koo itti fufeen kutaa 9ffaatti darbeen mana kireeffadheen magaala keessaa hiriyoota koo waliin jiraachuun eegale. Yaa sanbata ammoo magaalaarraa dhufeen maatii koo biratti dabarsa. Yeroo kanatti jaalalleen koo yeroon dhufus haa ta'u yeroon deebi'u isatu na gaggeessa. Haala kanaan otoo na gaggeessaa jiru guyyaa tokko garuu boleessa kiyya biraa dhimma waan hin qabuuf har'a magaala waan hin buluuf hanga xumuraatti sin gaggeessa naan jedhee magaala na fudhatee deeme. Hanga obboleessi isaa dhufuttis hoteela tokko jala teenyee waliin eeguu jalqabne. Haa ta'utii garuu hanga galgalaatti obboleessi isaa dhufuu dinnaan jaalalleen koo kun siree qabannee waliin bullaa har'aaf akka obboleessa keetti na jedhe. Fuudheen mana kiraayanii keessa jiru deemee wajjin buluuf hiriyoonni koo ni jiru. Isaatiin qobaatti dhiisee deemuunis baay'ee faate. Kanaan booddees tole waliin bullaa haa ta'utii garuu natti hin buutu jechuun waadaa galdeeme. Haa ta'utii garuu waadaan keenya sun daqiiqaa 30 kan hiramte. Mana ciisichaa nuuf kireessa keessa erga seennee booda jaalalleen koo balbalatti deebisuun har'a wal gadhiisuun hin jiru naan jechuun gara sireetti na darbate. Manaa gadi bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin na shakkiti. Jalaa wixxifadhee ka'uuf yaalus haa ta'utii garuu humna isaatiin na mo'ate. Kabaja kiyyas guyyaa kanan dhabe. Gadhumaatti akka waliin taanuu fi booddees haadha manaaf abbaa manaa taanee maatii akka ijaarrannu waadaa anaaf gale. Innis waadaa galeefiin ganama barii walirraatii gargar baane. Jaalalli keenyis otoo hin hir'atiin yeroo garaagaraatti wal arguus jalqabne. Gaan haala kanaan otoo hin jiru barnoota koos gara kutaa 10ffaatti darbeen ji'oota muraasa ergan baradhee booda hojjedhee qarshii argachuu malee baradhee bakka guddaa ga'uun homaa fedhii kiyya naaf ta'uu didee. Sammuu kiyyattis biyya alaa deemi kan jedhu irra deddeebisuun na qoruu jalqabe. Anis wanta kana fedhii koo maatii kiyyatti yeroon himu haatii fi abbaan koo hin deemtuu jalqaba barnoota kee xumurinaan jedhanii. Qabxiin kutaa 11ffaatti darbu yoo naaf dhufe maatiin koo kanallee tole waan naan hin jenneef seemisteera gaheen hin baradhu jedheen barnoota addaan kute. Jaalallee kootiinis biyya hambaa deemuun barbaade jedheen yeroon isan gaafadhu lakkii hojjechuu barbaadde asuma biyya keessatti hojjennee jijjiiramnaa deemiini akka ati deemtu anillee barbaadu naan jedhe. Booddee irrattis haaluma kamiiniyyuu maatii kiyya amansiiseen piroosesii jalqabuun isaan kiyyas dafee naaf dhufee jaalallee kootiinis waggaa 2 qofa hojjedheen gara biyyaatti deebi'aa hangasitti immoo na obsi jedheen waadaa sagalchadheen gara biyya hambaatti imale. Hariiroo fi jaalalli keenyas akkuma duraa itti mi'aayaa fi nutti bareedaa dhufe malee deemeen hanga waggaa 2 fixutti gufuun tokkollee gidduu keenya hin galle. Hiriyoonni koollee isin obbolaadha moo kan akkana wal jaallattanii namnoo waggaa tokkoyyuu obsee jaalalaan waliin hin turuu kan keessan kun maalidha jedhanii na gaafatu. Jaalalleen koo kunis waggaan koo 2ffaa kun yeroo dhumuuf ga'utti koottuu si gahaa kanaan booddee waliin jiraanna jedhee na gaafate. Nis tole dhufuunan dhufaa haa ta'utii garuu qoboqodheen gara hojiitti hin deebi'aa jedhee na sattime. Haa ta'utii garuu inni
inni kana dabalee tolinaa deenye. Booddee irrattis walii galteen dhimma kanarratti anaaf isa gidduutii waan dhibeef erga kana ta'ee kanaan booda jaalalli keenyi dhoksaa hin ta'inii jaarsi ergamee qubeelaa hidhannee ifaaf ifatti jaalala keenya haa beeksifannu jedhee na gaafate. Anis tole jedheen boqonnaadhaaf gara biyyaatti galeen maatii koo bira guyya 2 ergan bulee booda jaalallee koo waliin wal arguuf beellamnee yeroon karaarra deemaa jiru kanatti cayyoon fira keenya taate tokko karaarratti natti dhufuun jaalalleen koo nama gara biraa waliin hariiroo akka qabu tokko lamaan icciitii isaanatti himte. Haa ta'utii garuu kana garaatti qabadheen jaalallee koo bira yeroon ga'u hedduu erga haasofnee booda wanta tokko walitti nu buusa jedheen kana ni sodaadhu nan qabaa. Haa ta'utii garuu namarraa ati dhaga'uu keerraa afaan koorraa yoo dhageessee na jibbitee narraa fagaattee wayya jechuun ergaa ani deemee jaalallee gara biraa akka qabatee fi walirrallee akka jiru natti himuun dhiifama na gaafate. Innis dursee natti muusaatti baay'ee ajaa'ibsiifadheen lammuu gocha akkasiitti hin deebi'inii kanaaf sii kanaan booddee qubeelaa waan hidhannuuf dogongora akkasii sirraa dhaga'uun qabu jechuun dhiifaman godheefi kanaan booddees jaarsa gara maatii kiyyatti ergee maatiin kiyyas isa fudhatanii anaaf isa gidduutti qubeelaan nuuf ta'e. Yeroon ani gara biyya ambaatti deebi'ee deemuuf ka'us lamaan keenyu kan nuti hojjennu waliif waan ta'eef anis hanga ati dhuftuutti hangan taa'u qarshii naaf kenniitii hojii nan dalagadha jechuun na gaafate. Anis yeroo sanatti qarshii harka koo irratti hin qabu qarshii Itoophiyaa 30 baasee kenneefiin gara biyya ambaatti deebisee malee. Innis akkuma jalqaba walii galle qarshii sanaan hojii eegalee haa ta'utii garuu ergan deemee baatii 2 booddee qarshiin na hanqatee jira qarshii 10,000 naaf ergi jechuun na gaafate. Anis tole jedheen ergan dabalee ergee fi booda haa ta'utii garuu yerootii gara yerootti ammas qarshii haga kanaa ergi jechuun na rakkisuu fi humna kootii olirree na gaafachuu jalqabe. Jaalalli inni kana dura naaf qabus gara qarshii jiramee qarshii jecha jedhu malee jecha biraas afaansaa keessaa nan dhabe. Anis walumaa galatti qarshii 40,000 ergan ergee fi booda kanaan booddee siifin erguu isumaan hojjedhuutii jijjiirama natti argisiisii jechuun san cufe. Hiriyoota koo biyya ambaatti illee himuun jechoota garaagaraan na arrabsuun keessa kiyya madeessee booddee irratti bilbila saarreen irratti cufate. Amala kana dura hin qabne baasuu yeroo jalqabetti anis mufadheen bilbila koo isarraa cufadheen bilookillee isa godhe. Haa ta'utii garuu boo'uun karaa hiriyoota koo dhiifama na gaafate. Anis jaalala keenya duraatti dhiifama godheefiin deebi'uu fi yaalus haa ta'utii garuu torbee tokko kan hin guunne keessatti ammas waa'ee qarshii anatti kaasuu jalqabe. Deebiseenis guutummaa guutuutti isa cufe. Jaalalliin kaleessa qabuufis har'a na bira hin jiru. Balleessaasaaf dhiifaman godhaa fi ulee garuu bakkuma sanatti deebi'a. Akka dhiiseen nama gara biraa waliin hariiroon jalqabneetiif maatiin keenyallee beekanii gaa'elli lamaan keenyaa gaggeessamuufillee baatii 3 qofatu hafeera. Maatiin lamaan keenyaas qophii gaa'ela keenyaarra jiru. Jaalalaan erga walitti dhufne waggaa 8 lakkoofsisnus haa ta'utii garuu har'a jaalalli ani isaaf qabu baay'ee laafuun onnee isaa keessa jaalala otoo hin taane baankii daldalaa Itoophiyaatu damee waan banate natti fakkaata. Hiriyoonni koo guyyoota hafte kana gidduutti maal akka gochuun qabu yaada keessan naaf qooda. Jaalalli lamaan keenyaa yoo dhume dhuguma gaa'ela godhachuun keenyi gaa'ela keenya walitti deebisuu ni danda'a. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Na obboleettii keessan SY Dubaay irraa faadhaa nagaatti. Qalbii si tokkemoo mataarra si koree nagaan si dubbisuu maaliif si bubareeya sidaamu kinjiruu kan itti katanii sidaanam ninjiruu kan itti mataniya. Yoo yaashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa to'ichaa yaarraas talayaa obboleettiin keenyi SY Dubaay irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ga'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada obboleettii keenyaaf ta'u komentii jalatti akka barreessanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhes kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na waliin turtaniif
keessaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeeti. Sa'aatii booddee qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Manaa gadi bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin na shakkiti.